bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaannee duraa duuba isaan isin beeksisna. Qophii kana beeksisuudhaan hagamaayetti kan isinii waliin turan Ibsaa Gaaddisaati. Akkuma aadeeffannee oduu gama keessaniin ga'uudhaan qophii keenya har'aa tokko jennee eegalla. Akka oduun xumurameen ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahetu gama keessan ga'a. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo dhimma alaabaa adda bilisummaa Oromoo irratti afgaaffii qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Dr. Bulii Ejjitaa waliin goone kutaa jalqabaatu gama keessan ga'a. Egaan hordoftoota keenya haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Alaabaa ilaalchisee addi bilisummaa Oromoo waxabajji 9 bara 2022 irra deebiin ibsa baasee jira jedhu. Kana malees maanguddoo ganna 70 maqaan isaanii Birbirsaa Dunuunii jedhamuu fi ka ganna 55 Warqinash Waaree jedhaman hidhaatti dararamaa ka jiran ta'uu odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ifa taasisa. Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota nagaa akka dabre ibsame. Waxabajji 1 bara 2022 godina Kamashii Ona Misgaa keessatti walitti bu'iinsa humna addaa naannichaa fi hidhattoota Dimokiraatawaa Uummata Gumuz jedhaman gidduutti taasifameen lubbuun namoota nagaa dabruu gabaasaan kun ifoomsa. Baatii tokko dura qaamota kana lameen gidduutti araara uumuuf waliigaltee irra ga'amee turuu kan ibsu gabaasaan kun waliigalteen kun utuu hin milkaa'in hafuus ifa taasisee jira. Mariin araaraa karaa jaarsoliif abbootii amantaa taasifamaa ture milkii hanqachuun ammas naannichatti haleellaan irra deddeebiin taasifamaa jiru jiraattotaaf yaaddoo uumuus ifoomsa. Oromiyaa kaabaa godina Walloo keessatti dararaan qaama bilxiginnaan uummatarra ga'u akkuma itti fufeetti jira. Godina kana Ona Baatee ganda Urunguu bakka addaa Qilxuu jedhamu keessaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhuun jiraattota hidhaatti dararaa jiraachuu gabaasaan arganne ifa taasisa. Maqaan namoota kunneenii Said Alii Muusaa, Idris Jamaal Ahmad, Abduu Ahmad Hassan Ahmad Abduu, Said Hassan Muftii, Ibrahim Alii Qaadii, Yusuf Abduu Ahmad, Hussein Abduu Muusaa fi Said Umar Adam kanneen jedhamanidha. Rakkoon godina kana keessatti jiraattotarra ga'aa jiru baroota kan lakkoofsisee fi haga ammaallee daran jabaataa ka jiru ta'uu gabaasaan kun ifa taasisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun qabannee isiniif dhiyaanne kanuma haga ammaatii qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii qabaadhaa. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammas akkuma itti fufetti jira. Addi bilisummaa Oromoo dhimma alaabaa irratti akka ummataaf ifa ta'uuf ibsa dabalataa waxabajjii 9 2022 baasee jira. Kan itti aansee ibsa kanattu isiniif dubbifamaa hordofaa.
Ibsa dabalataa adda bilisummaa Oromoo dhimma alaabaa ilaalchise. Addi bilisummaa Oromoo xalayaa gaafa waxabajjii 2022 lakkoofsa xalayaa 022 muraa XLY ABO muraa 2022 gara paartii koongirensii federaalaa Oromoo KFO'tti barreesseen haalli itti fayyadama alaabaa adda bilisummaa Oromoo seera biyyattii fi hariiroo dhaabbilee lameen tiksuun akka ta'u malu gaafachuun keenya ni yaadatama. Hafuurri fi ergaan xalayaa sanaa gabaabaadha. Hafuurri xalayaa sanaa wanni sirreeffamuu malu dhaabbilee gidduutti wayita uumamu karaa seeraa naamusaa fi wal kabajuun sirreeffamuu qaba kan jedhu ture. Addi bilisummaa Oromoo erga alaabaa kana ibsituu kaayyoo isaa godhatee raggaasifatee akka mallattoo dhaabichaa godhatee qabsoo bara dheeraa ittiin haa hoogganu malee akka faajjii qabsoo Oromoo maratti ilaala. Faaruun, ibsi, jechii fi miirri addi bilisummaa Oromoo alaabaa kanaaf qabu kanuma mul'isa. Alaabaan kun kan adda bilisummaa Oromooti jechuun kan Oromoo miti jechuu akka hin taane ifaadha. Kan Oromooti jechuunis kan adda bilisummaa Oromoo hin ta'u jechuu miti. Seenaan adda bilisummaa Oromoo, seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi seenaan qabsoo baroota 50 as Oromoo akka waliigalaatti walitti hidhatee jira. Kana irratti osoo beekanii yookiin hin beekin atakaroo hin feesisne kaasuun eenyuunuu hin fayyadu. Alaabaa kanaaf miseensonni adda bilisummaa Oromoo, hoogganoonnii fi deeggartoonni dhaabichaa akkasumas uummanni Oromoo bal'aan wal bira dhaabachuun seenaa uummata cunqurfamaa keessatti wareegama olaanaa fi cululuqaa ta'e irratti baasan. Addatti ammoo hoogganoonnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo alaabaa kana waliin irbuu fi kakuu lubbuu qabu. Miseensi adda bilisummaa Oromoo yeroo dhaaba kanatti dabalamee qabsoo seenu alaabaa kanaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromootiif irbuu seena. Hangardaatti wareegamni bahee, lafeen itti caccabee, dhiigni itti dhangala'ee, maatiin itti tamsa'ee qabsoo keenyaaf utubaa hin raafamne ta'ee jira. Alaabaan kunii fi qabsoon adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuu fi akkasumas uummata carraa tokko, kaayyoo tokkoo fi fedhii bilisummaa fi walabummaa qabu tokko uumuu keessatti shoora akkaan mul'ataa ta'e qaba. Alaabaa kana kan eeggatu, tikfatu, kabajatu akkasumas boru abjuu keenya sanaan nu gahu uummata bal'aa Oromooti. Dhaabni kamiyyuu alaabaa seenaa akkanaa qabdu, abjuu fi hawwii Oromoo mul'iftu, bilisummaaf walabummaaf aasxaa taate ni kabaja ni eegas jenne amanna. Uummanni Oromoo wareegama alaabaa kanaaf gumaachee fi gumaachaa jiru hawwii bilisummaa fi walabummaa bakkaan gaachuuf faajjii isaa godhatee addunyatti ibsatuuf ta'uun ifaadha. Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo alaabaa kana akka qabeenyaa fi aasxaa isaatti fudhachuu isaa gammachuu guddaa irraa qaba. Kaayyoon addi bilisummaa Oromoo bilisummaa fi walabummaaf qabu uummata keenya biratti jaalatamuu fi fudhatamuu akka ta'etti hubata. Addi bilisummaa Oromoo aktivistoonnii fi gartuuleen alaabaa kana qabatanii socho'aa turan qaamuma kana godhee ilaalaa har'a ga'e. Kanaaf fayyadamuu aktivistootaa ilaalchisee guyyaa tokko yaada mormee kaasee hin beeku. Uummanni Oromoo hiriira dantaa Oromoo tiksu kamirratti, duulaa, dippiloomaasii uummataa irratti, dhimma Oromoo biyyoota biroo fi ibsamuu irratti, gaaffii Oromoo mootummaa gamtoomaniif United Nationiif dhiyaatu irratti yookiin guutuu addunyaaf dhiyaatu irrattii fi dhimma hawaasaa irratti akka mallattoo eenyummaa fi aasxaa sabummaa isaatti fayyadamuun mirga Oromoo maraati. Kanneen akkasii addi bilisummaa Oromoo akka injifannoo kaayyoo isaaf kan Oromoo waliigalaatti fudhata. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo
ummata carraa tokko, biyya tokkoo fi hawwii tokko qabu uumuuf waan ta'eef. Paartiileen Oromoo kan biroon alaabaa kaayyoo isaanii ibsu matatti qabu. Hoogganoonni isaanis akkuma hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kaayyoo dhaaba isaanii kan itti amananii fi kan adda bilisummaa Oromoo irraa adda ta'e ittiin ibsatan alaabaa fi faajjii mataa isaanii qabu. Akka seera biyya kamiittuu kan biyya kanaa dabalatee paartiileen siyaasaa alaabaa seeraan, aadaanii fi seenaan kan mataa isaanii ta'e kan dhimma siyaasaa kanneen akka walgahii, ibsa miidiyaa, hiriira, xalayaa, aasxaa, waajjira isaanii, duula filannoo fi kanneen kana fakkaatan irratti fayyadamu. Paartiileen kunneen alaabaa isaanii kaayyoo yookiin sagantaa siyaasaa mataa isaanii bakka bu'u fayyadamuun uummata burjaajii irraa oolchuu fi adeemsa iftoomsuuf fayyadamu. Yoo kana ta'uu baate paartii addaa, sagantaa siyaasaa addaa, aasxaa addaa dhaaboleen siyaasaa hedduun addunyaa irra jiraniif hin barbaachisu ture. Dhimmi alaabaa dhimma kaayyooti jechuudha. Alaabaan dhaaba tokko sagantaa siyaasaa fi heera ittiin bulmaata dhaaba sanaa keessatti ifaan caqafamee qaama hariiroo fi adeemsa paartiilee biyya tokkoo masakuun raggaasifama. Kunis hojii fi adeemsa keenya guyyuu taliiga. Kan adda bilisummaa Oromoo fi kan waahila keenya Koongirensii Federaalaa Oromoo haaluma kanaan hojiirra oolee jira. Hariiroo kana waliin tiksuun ammoo seera sanaaf itti gaafatama qabaachuu irra taree hariiroo keenya daraan jabeessuuf wal hubannoo gaarii tolchuuf nu gargaara. Xalayaa armaan dura Koongirensii Federaalaa Oromoof barreeffame sana irrattis hoogganootni dhaabbilee keenya lamaanis seera lamaan keenyaayyuu waliif kabajuu malu jennee wal gaafanne. Dhaaba Koongirensii Federaalaa Oromoo fi hoogganoota isaanii waliin hariiroo ijaaraa qabna. Kun ammoo qabxiilee waliigaluu irrattii fi dantaa Oromoo tiksa jennee amannu irratti daraan jabaannee akka itti hojjennu nu gargaara. Yaada Koongirensii Federaalaa Oromoo waliin kaafne kana irratti wal mormii alaabaan kun kan Oromooti moo kan adda bilisummaa Oromooti jedhu tokkollee hin kaafne. Uummanni Oromoo ni fayyadama moo hin fayyadamu jedhus hin kaafne. Ka'uus hin danda'u. Garuu dhaabni siyaasaa kamiyyuu alaabaa fi aasxaa sagantaa isaa ibsuun alatti yookiin ammoo kan seeraan isaaf kennameen alatti sochii siyaasaaf political mobilization akka kan isaa ta'etti fudhatee alaabaa dhaaba biroo fayyadamuun sirreeffamuu qaba jenne. Yaaddoo uummanni keenya dhimmoota tokkummaa isaa tiksuu malaniif hin malle dammaqinaan ilaalu ni hubanna. Sun guddoo gabbifamuu qaba. Osoo wantoonni rakkoo uumuu malan jedhanii yaadaman hin babal'atin kana karatti wal deebisuun ammoo tokkummaa keenya daraan jabeessa. Kanneen faallaa keenya dhaabbataniif tokkummaa Oromoo fi dhaabbilee Oromoo laaffisuuf halkanii guyyaa dalagan akka jiran dagachuu hin qabnu. Hariiroon dhaabbilee Oromoo waan wal ta'an irratti waliin hojjetan, waan waliin ta'an ammoo bulfatanii mala wal hubannoo qabuun boruuf turfatanii itti deeman jennee waliin hojjetaa as geenye diina Oromoof gammachuun kennu. Kanaaf uummanni keenya kanneen tokkummaa Oromoof dhiphattanii burjaajuu irraa jabaadhaa of eegaa jenna. Haala hayaataa fi kabajaa qabuun akka waliin dubbatuuf uummata keenyaaf dhaamsa dabarsina. Uummanni keenya alaabaa itti waliin wareegamne kana bifa fedhee fi ittiin sabummaa isaa dhaadheessuu, faayatuu fi hawwii bilisummaa isaa ibsatu dhimma itti ba'uuf mirga guutuu akka qabu gadi jabeessinee amanna. Irra deebiin mirkaneessina. Yeroo kana jennu akka ilaalcha adda bilisummaa Oromootti alaabaan kun sagantaa fi akeeka dhaabbateef akka oolu kan to'atu qabu adda bilisummaa Oromoo caalaa uummata itti wareegameedha jennee amanna. Alaabaan kun kaayyoo bakka bu'uu fi sagantaa siyaasaa dhaabbatuuf qaba. Qaamni siyaasaa fi hoogganoonni dhaabbilee siyaasaa sagantaa siyaasaa alaabaan sun dhaabbateen alatti sochii siyaasaaf fayyadamuu irraa akka of qusatan gaafanna. Gama keenyaanis
alaabaa kaayyoo fi sagantaa siyaasaa keenya bakka hin buune sochii siyaasaaf hin fayyadamnu, fayyadamnes hin beeknu. Kana walii kabajuun hariiroo fi waayilummaa qabsoo nu jabeessa. Sochii siyaasaa keenya tartiibaa fi sirna itti hora. Alaabaan kun akkuma ammaan tana Oromoon ofitti fudhatee akka sabaatti alaabaa isaa godhatee fuulduratti alaabaa biyyaa Oromiyaa fi mootummaa akka ta'u gochuuf ummata waliin qabsoo isaa itti fufa. Injifannoo ummata bal'aaf. Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 9 2022 Finfinnee.
Tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti dhimma ijoo ta'ee ture dhimmi alaabaa adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo heera isaa aangoo 4.1 jalatti dhimma bahiinsa alaabaa fi asxaa ilaalchisee asxaa fi alaabaan ABO mallattoo fi fakkii adda bilisummaa Oromootii jedha. Dhimma kanarratti haganuma jedheen gara gaaffiif deebii qondaala adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaa waliin taasifne kutaa tokkoffaattan isin ceesisa kunooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hayyuuleen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa xalayaa waxabajjii 6 bara 2022 durataa Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Profeesar Mararaa Guddinaatiif barreessaniin alaabaa ABO kan seeraan boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti galmaawee jiru itti aanaa durataa KFO obbo Jawaar Mohammadiin seeraa fi sirnaa ala deddeebi'ee dhimma bahamaa jiru akka nurraa dhaabsifamu jechuun gaafachuun isaanii ni yaadatama. Hafuurri fi ergaan xalayaa sanaa akka adda addaatti dhiyeeffamu irraa immoo adda bilisummaa Oromoo dhimmicha caalaatti ifa gochuudhaaf waxabajjii 9 bara 2022 ibsa dabalataa baasee jira. Nutis sagantaa keenya har'aatiin waa'ee alaabaa Oromoo tibbana ijoo haasaa ta'e irratti akkasumas waliigala qabiyyee fi dhaamsa xalayaa adda bilisummaa Oromoo irraa bahee fi dhimmoota wal qabatu ta'an irratti qondaala adda bilisummaa Oromoo Jaal Dr. Bulii Ejjetaa mariisuuf qabannee dhiyaannee jirra. Nu faana buutanii akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerra. Jaal Dr. Bulii Ejjetaa qondaala adda bilisummaa Oromoo affeerraa keenya simattanii waan argamtaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaan isiniin jedha. Tolee ulfaadhaa carraa kana nuu kennitanii yaada qabnu akka dhaabaattis akka dhuunfaattis ibsuu waan dandeenyeef. Tole Jaal Dr. Bulii mee akkuman jalqabarra jedhee waa'een alaabaa tibbana ijoo ta'ee akkatti haafamaa jira. Isinis fuula Feesbuukii keessan irratti dhimma alaabaa irratti yaada kiyya jechuun qabxiileedhaan tarreessitanii waa kaastanii jirtu. Mee kanumaan haa eegallu. Egaan addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu bara 1974 ergasii immoo kora idilee kora tokkoffaa bara 1976 eegalee alaabaa kana itti fayyadamaa jira. Alaabaan kun immoo kaayyoo dhaaba sanaa sagantaa siyaasaa duudhaa dhaaba sanaa bakka bu'ee akka fakkii yookiin immoo simbol jennuutti erga guyyaa sana mirkanaa'ee qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamaa turte asxaa sana qabattee asxaa sana balaliistee baadiyyaa Oromiyaa keessa bosona Oromiyaa keessa magaala Oromiyaa keessa yeroo waajjirru jiru immoo waajjiraalee jiru irratti maxxanfamuudhaan fakkii yookiin immoo simbolii qabsoo kanaa taatee turte jechuudha. Alaabaan kun seenaa akkasiitiin yeroo eegalu sana duras bifa adda addaatiin alaabaan kun haa jiraatu malee akka dhaabaatti xaliilessee bifa jaarmiyummaa kanatti godhe adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo yeroo alaabaa sana qabatee qabsoo kana eegalu akka kansaatii itti dabalee immoo akka kan uummata Oromoo ta'etti alaabaa kanatti fayyadamaa ture jechuudha. Kanaaf alaabaan kun bakka kan iseen buutu kaayyoo adda bilisummaa Oromoo yeroo sana wixiname uummata Oromoo biyya walaba uummata bilisaa'ee dhagadhaabuudhaaf kaayyoo kaayyeeffame wajjin waliidhee jira jechuudha. Xalaa keenya dheengaddaa barreeffame itti dabalataan immoo ibsa har'aa bahirratti waan kana sirriitti addeessuun yaalamee ture. Egaan yeroo dhaabi tokko mallattoo qabaa, sagantaa siyaasaa qabaa, sagantaa siyaasaa kana immoo karaa ittiin ibsatu qabaa jechuudha. Kanaafi dhaabi keenyaa fi
sagantaan siyaasaa wal qabatee walidhee jira jechuudha. Tokko tokkorraa adda bahee waan jiraatee adda nagahee miti. Adeemsa seenaa kana keessatti bara 1991 yeroo dhaabi kun dhufee dhaabota adda biroo wajjin yeroo inni mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa ijaare dhaabi kun kan inni galmeeffame asxaa kanaa wajjin alaabaa kanaa akka faajjii isaatti fudhatee uummata Oromoon gahee uummati Oromoo gammachuudhaa fi abdiidhaan harkaa fudhatee jechuudha. Saniin boodas qabsoo bifa kamiin itti fufee ture irratti caasaa fi waajjiraalee jiran hundumaatti alaabaan kun akka asxaa waajjira dhaaba kanaatti itti fufee. Bara 2018 yeroo dhaabi biyya kanatti deebi'us bara 218 dhaabi kuni asxaasaa kana alaabaasaa kana seera qabeessa godhee galmeessifate. Yeroo galmeessifate kana kaayyoo duraan jiruun wal qabsiisee bifa alaabaa amma bifa jiru kanaan tolfatee jechuudha. Egaan kun maal agarsiisaa? Dhaabii hundumtuu dhaabii biyya kana keessatti galmeeffaman kan Oromoos ta'an kan Oromoo hin ta'in yeroo biyya kana keessatti galmeeffamanii jiran kan isaan fayyadaman asxaa isaan ilaallatuu fi alaabaa isaan ilaallatu qofa fayyadamuu jechuudha. Nuyi kanii dhaaba biraa fayyadamuu hin dandeenyu, dhaabi biraas kan keenya fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ibsuudhaafiti xalaan dheengadda barreeffamee fi kaleessa har'ammoo irra deebiidhaan ibsa gahaa kennuudhaaf lafa kaa'ame hundeensaa kanarraa maddee jechuudha. Yeroo adda addaatti egaa dhimma alaabaa adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee miseensota adda bilisummaa Oromoof deeggartoota akkasuma hawaasa keenya biyya keessaa fi biyya alaa jiranirraa deddeebiidhaan gaafiin ka'aa ture. Waan har'a eegalee miti akkuma quba qabnutti bakkoota adda addaatti kanneen miseensota dhaaba kanaan ta'anii hoogganoota dhaaba kanaa yookaan kallattiidhaan kaayyoo fi akeeka jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootti warreen hidhatan qabne yeroo alaabaa kana itti dhimma bahan yookaan qabatan bakka bakkatti mul'ataa ture. Kun akkamiin ta'a akka jedhu yaada namootaa keessa deddeemaa ture. Gaafiin dhimma kanaan wal qabatee ka'uun biraan yeroo adda addaatti wayitaa namoonni haa ta'u qaamonni adda addaa alaabaa kanatti fayyadaman maaliif jal'ifame hanga ammaa? Kan ammaa kun maaltu adda ta'ee jennaan dhaabni sadarkaa kanatti ibsa baasuudhaaf dirqamee jedhanii gaafii kaasu. Maal jettu kan irratti? Kanaan dura dhuguma alaabaa adda bilisummaa Oromoo bifa amma mul'atuun namooti murni adda addaa fayyadamaa turan. Keessumaa immoo aktiivistooti sochii qabsoo qeerroo waggoota darban keessatti adeemaa ture irratti namooti itti fayyadamaa turani. Sun egaa warri itti fayyadamaa ture akka dhaaba siyaasaatti tun ta'in akka murna uummataatti yookiin immoo akka aktiivistii yookiin immoo aktiivistoota ta'aniiti kan isaan fayyadamaa turanii jechuudha. Egaan kaayyoo dhaabi suni qabuu fi hiika alaabaa sanatti uummati keenya irraa itti kenne irraa madda sun. Uummati keenya qabsoo isaa yeroo gaggeessu bifa akkamiitiin yeroo gaggeessu alaabaa kana fayyadamuudhaaf mirga itti qaba. Adda bilisummaa Oromoo alaabaan kun kan Oromootis kan adda bilisummaa Oromootis jedhee amana. Yeroo aktiivistii ta'anii hojjetaa turan namooti tokko tokko fayyadamuun isaanii haala kanaan hubatamaa jechuudha. Garuu booddana kana kan mul'ataa dhufee akka caasaa dhaabaatti walgahii dhaabaa irratti waajjira isaanii keessa taa'anii alaabaa kana fayyadamuu eegalan. Kun immoo akka seera biyya amma keessa jirruttis haa ta'u akka barsiifataa fi seera addunyaatti asxaan dhaaba tokko kaayyoo murtaa'e sanaa wajjin wal qabatee waan jiruuf dhaabuma galmeessise sanatu itti fayyadamuudhaaf mirga itti qabaa jechuudha. Amma garuu booddana akka dhaabaatti waan itti fayyadamuun jalqabameef keessumaa ammoo walgahii biyya Awurooppaatti gaggeeffamaa ture irratti sagantaan dhaabaa
kafaa'oo kan itti calaqqisu irratti ergama sagantaa siyaasaa kafaa'oo ibsuudhaaf uummata bakka walitti qabametti jilli adeeme sun kaayyoo dhaaba tokkoo dhaaba kafaa'oo sana fudhatee deeme irratti alaabaa dhaaba biraa keessumaa kan adda bilisummaa Oromoo fudhatu kan adda bilisummaa Oromoon wal qabatu fayyadamuun kaayyoo alaabaa sanaa wajjin kan wal mormu ta'ee waan mul'ateef wanni kun gara fuulduraattis immoo shororkaa adda addaa fi afaan faajjii akka hin uumneef seerrii fi barsiifati biyya kanaallee akka inni kabajamuuf dhaabotiin kunillee wal kabajanii wal hubatanii alaabaa fi seera keessoo walii eeganii akka isaan buluu danda'aniif gaaffii kana kaafne jechuudha. Haala duraarraa haalli waan jijjiirameef fayyadamni alaabaa sanaa karaa dhaabaa institutionalized karaa ta'een waan itti fayyadamuun jalqabeef kana waliin mari'annee furmaata itti kenninu jennee dhaaba kafaa'ootti xalaa sana barreessinee jechuudha. Dooktar Bulee asirratti namoonni hedduun yeroo dhimma kanaan wal qabsiisanii yaada kaasan akkasuma gaafii wayita kaasan waltajjiilee jilli Koongiresii Federaalawaa Oromoo biyyoota Awurooppaa adda addaatti gaggeesse kana kanneen qopheessan miseensota hawaasa Oromoo biyyoota ambaa jiranii isaan kun immoo kanneen miseensota dhaabota adda addaa ta'anis jiru kanneen miseensota hin taanillee ni jiru hawaasa qopheesse waan kana. Hawaasni kun immoo qaama hawaasa Oromoo bal'aati. Alaabaan kun hawaasa kan uummataati erga jedhamee akkamittiin waan kanarraa dhoowwamaa jedhanii kanneen gaafatan ni jiru. Akkam jettu isa kanarratti? Nuti akka ibsa keenya kan har'aa irratti addeessinetti uummati Oromoo bifa kamiiniyyuu alaabaa kana fayyadamuudhaaf mirgatti qaba. Nullee uummata Oromoo akka ittiin fayyadamne hawaasi biyya alaa jirus akka inni ittiin fayyadamne dhorkuullee mirga hin qabnu dhorkuudhaaf illee yaada hin qabnu. Sirriis hin ta'u. Haa ta'u garuu murni asii dhaaba kafaa'oo bakka bu'ee deeme osoo asiin ka'in walgahiin biyya alaatti geggeessu kan dhaabaa ta'uu sirriitti ibsee addeessee asii ka'e. Hoogganni qondaala kafaa'oollee kan biyya keessa jiran adeemsi deemame sun jilli biyya alaarra deddeemee walgahii geggeessu kun sagantaa kafaa'oo ibsuudhaaf deema jedhanii kan dubbatantu jira jechuudha. Kana jechuun waltajjiin biyya alaatti qophaa'aa jiru kan dhaabaati malee kan dhuunfaa miti. Uummati deeggaraa isaaniitu sana qopheesse ta'a malee kan inni ittiin masakamu kan inni ittiin hoogganamu waltajjiin sun waltajjii dhaabaati kan uummataa kan taanetti nutti mul'ata jechuudha. Uummati achi keessa jiru immoo alaabaa sana qabatee deemuu ni danda'a? Ni danda'a. Haa ta'u garuu hoogganni dhaaba sanaa lafa alaabaa kan dhaaba sanaallee ittiin fayyadamneetti alaabaa dhaaba biraa akka kan ofiitti fudhatee yeroo bakka teessuma isaaniitti mul'isan sana dhaaba biraatiin alaabaa dhaaba biraa fayyadamanii uummata kakaafachuu yookiin immoo political mobilization kan jedhu sana wanta ta'eef wanti kun sirrachuu qaba jenneeti kan nuyi dubbanne. Kuni kan har'aaf utuu hin ta'in gara fuulduraattis wal dhibdee jabaatti akka hin tarkaanfanneef yeroodhaan wanti kun furmaata argatu yaada jedhurraa kan ka'edha. Alaabaan kun seeraan adda bilisummaa Oromootii fi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiin galmeeffamee yookaan galmaa'ee mirgi kennamuu fi yookaan kan isaa ta'uun raggaasifamudha. Egaa biyya keessa adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti seeraan galmaa'eeti kan jiru paartii biyya keessatti qabsoo gaggeessaa jirudha. Dhugaadha jaarmiyaan tokko alaabaa jaarmiyaa biraa kan ofii kan sirnaan galmaa'ee dhiisee kan biraa fayyadamuun akka sirnaatti illee akka seeratti illee waan bakka hin jirre. Haa ta'u kanneen ammoo namoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kanayyuu hin fudhanneen maal jettu? Tole bareeda gaaffii bareedaadha. Egaan yaadi jalqabaa kan ilaaluu feesisu alaabaan kun kan Oromooti moo kan adda bilisummaa Oromooti?
atakaaroo jedhu namooti adda addaa kaasaa turan. Xalayaa waajjira kafaa'ootti barreessee addi bilisummaa Oromoo sanarratti atakaaroo akkasii kaasuudhaaf illee hin feene hin feesisullee. Kamuu sagantaa siyaasaa mataa isaa qaba. Kaayyoo mataa isaa qaba. Kan kana bakka bu'u immoo alaabaa kan mataa isaatii qaba jechuudha. Nuus akkasuma qabna. Kanneen kan ofii qaban sagantaa siyaasa isaanii irratti yookiin immoo sochii siyaasaa godhan irratti kanuma isaanii fayyadamuutu irraa eegama malee kan dhaaba biraa fayyadamuun irraa hin eegamu. Nurraallee hin eegamu jechuudha. Nunitillee kan dhaaba biraa sagantaa dhaaba biraa ittiin fayyadamnu alaabaa dhaaba biraa ittiin fayyadamnu irraa of qusannaa jechuudha. Hin barbaachisus hin feesisus. Egaan yeroo akkas jennu maal jechuudha? Uummati keenya bal'aan sana fayyadamuurraa kan dhorkus hin jiru, kan sana yaadee lafaa ka'es hin jiru jechuudha. Kanaaf alaabaan sun kan uummata Oromoo maraati. Akka siyaasaa akka dhaaba siyaasaatti yeroo ilaallu immoo kan adda bilisummaa Oromooti jechuudhaaf kaane jechuudha. Gama birootiin paartiin biroon fayyadamuu danda'u ka jedhudha. Suni amma kanuma kaafneedha. Paartiin biroo alaabaa mataa isaanii waan qabaniif alaabaan sun immoo sagantaa siyaasaa kan mataa isaanii waan bakka bu'uuf yeroo sagantaa siyaasaa isaanii ooffatan alaabaa kan isaanii qofa kan isaan fayyadamuu irraa eegamu malee alaabaa dhaaba biraa sagantaa isaan qaba sagantaa kan ofii ittiin leellisan ta'uudhaaf hin ayyamamu jechuudha. Kanaafi sana dhaabi biraa sagantaa alaabaa dhaaba biraa fayyadamuun akkuma barsiifataa fi seera addunyaatti illee akkuma seera biyya kanaatti illee eeyyamamaa miti jechuudha. Egaani warri seera biyya kanaa hin fudhanne yoo yaada jedhuu fi nu egaan amma biyya kana keessa jirrutti seera biyya kanaatiin masakamuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Dhaabi nuyi maqaa dhoofnes waayilli keenya kafaa'oon jechuudha. Kan yeroo dheeraa hariiroo qabsoo waltumsaa waliin qabnus seeruma biyya kanaatiin bulu kan hunda keenya hoogganu bulchu boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaati jechuudha. Kanaaf warri nuyi walii wajjin haasofnes agoobaruma seera nuyi maqaa dhoofnuu fi jaarmiyaa nuyi amma maqaa dhoofneen waan hoogganamaniif isaanis kana waan hoogganamaniif falammiin akkasii ka'uun seera hin ta'u jechuudha. Gama biroon immoo seenaa fi barsiifata yookiin immoo kastam yoo ilaalle bara 1976 qabee alaabaa kana kan itti fayyadamaa turee fi jiru. Adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qofaadha. Kun immoo kan agarsiisu alaabaan kun kan inni itti fayyadamuudhaaf danda'amu akka dhaaba siyaasaatti jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo qofa ta'a jechuudha. Haa ta'uuti hariiroo siyaasaa waliin hojjennu irratti bakka dhaabi kun waltajjii dhaabi kun lamaan yookiin immoo dhaaba biroo wajjin waltajjii isaan qopheessan irratti alaabaa kana walqixa fayyadamuudhaaf ni danda'ama. Suni waan nu dhorkuu hin qabu jechuudha. Amma garuu kan argaa jirru walgahii biyya alaatti gaggeeffamaa jirus kan nuyi argaa jirru kan hoogganni ABO bakka bu'aan ABO hin jirretti alaabaan keenya akka meeshaa political mobilizationiitti itti fayyadamaa waan jiraniif sun sirrachuu qaba jenneeti. Namooti tokko tokko waan kana yeroo nuyi dubbannu jibbarraa kaanee hinaaffiirraa kaanee waan goone itti fakkaata. Suni beekaa kan jallisanis jiru utuun beekinis immoo fayyaalessummaarraa ka'anii kan akkas yaadan jiru jechuudha. Egaan kun ta'uu dhabuun tokkoffaan seenaa fi barsiifata keenya kanaan duraatu mul'isaa jechuudha. Maal jechuudha? Kanaan dura nuyi yeroo aktiivistooti keessumaa obboleessi keenya obbo Jawaar Mohaammed yeroo inni
uummata ittiin mobilaayiz godhaa ture akka aktiivistii ta'ee yeroo hojjetaa ture nu dura dhaabbachuuf hin dandeenyu fedhii sanallee hin qabnu turre jechuudha. Amma garuu itti fayyadamii alaabaa keenya seera hojii jaarmiyaatiin waan qabamee jiruuf akka jaarmiyaatti itti fayyadamu yeroo jalqabuti wanni kun sirrachuu qaba jenne. Kanaaf jibbinsa nama biraas hin qabnu seerrii fi bulchiinsi adeemsi itti fayyadama alaabaa uummata keenyaafis barnoota ta'ee dhaaba walii hojjennu kanaafis hubachiisa ta'ee akka inni sirraa barbaanneeti jechuudha. Hordoftoota keenya afgaaffiin qondaala adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaa waliin goone kanumaan hin xumuramne. Kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaatti hordofaa turtanidha. Waan hagamaa'iti nu faana bu'uun nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u. Qophii itti aanuun haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.